Isin mucaa qaxalee kana nuuf laattanii galatooma. Hayyee jiraadhaa jechuun jajjabinuma keenya. Simbo yoo barbaadde walaloodhaan jalqabishee. Tole mana yooni keessattan jedhee. Rakkoon jiru yaa rakkoon qabu yeroo namni baay'een turre namni baay'een si haadha gaanii achumaan illee yeroo shan walaleessitu guys dhiifteroonni as jala jirtan puush godhaa fi waan dandeessanii dhiiftiidhaan bira dhaabbadha akkuma kanallee foloollee ishee godhaa maaliif mucaan kun daa'ima waggaa 12 umurii ishee kanaanii baay'ee levelii bareedaarra jirti jechuudha. Even walaloo ajaa'ibaati akkuma kana shubbisa ishee agartaniittu sagalee illee ni qabdiin sinii galee sagalee bareedaa illee qabdi jechuudha. So namoota akkasii yoo tumsine bareedaadha jechuudha. Fakkeenyaaf sida carraa wayii argatte nama baay'ee keessaa carraan hin argamaa jechuudha sinii galee carraa barnoota abbaa lataa aart akadaamii sanatti akka isheen barattuuf ispoonsara ta'eefii jira gurbaanii jechuudha. Illee cirra hojjeta. So namoota baay'ee kana keessa namni carraa biraa banuuf illee jiraachuu danda'a mucaa kanaaf. Mucaan kun immoo umurii kanatti kan akkas taate gaafa guddattu kana caalmaa ta'uu dandeessi. Ta'uu waan dandeessan puush godhaa yeroo isheen walaloo dubbistu yeroo isheen sagalee jettu yeroo isheen ragaddu waan dandeessaniin bira dhaabbadhaan jedha. Thank you. Yaa warri giiftiin qabne immoo ijoolleen jala jirtan koppii linkii godhaa jabeessa fi laayiviin baariyaalii ta'e nama biraatti fiduu gatii danda'uuf nama sappoortii ishee godhu koppii linkii irratti cimaadhaan jalatoomaan isiin gahu. Tole mata duree walaloo koo guddaan waaqa samii gaditti handaara lafaa wal gabbaruun lakkifafaa hagam taatu nama guddaa gootee bultu nama hundaa gootas ta'e nama beekamaa nama loltus taate dheekkamaa nama miitus taate hamaa singabbaru namni nama akka bofaa nyaattu biyyoo na adamsus gootus kiyyoo herreen keetis ta'u jabaa si sodaadhu waaqan qabaa dhedheeratu akka gaaraa sodaatamtu akka qaraa beeftuu taate nama hubdu humna keetiin nama hubdu siif sobu kan koo haqa kanan beeku guddaan waaqa kanan beeku guddaan waaqa galatooma. Rabbi iranu deebi. Galatooma yaada waan isa kanaa bacaadhaa jettuun. Xiqqoo isa tokko yaaddirra deebitu walaloo kun baay'ee. Yaa isa kana irra deebitu. Tole guddaan waaqa samii gaditti handaara lafaa wal gabbaruun lakkifafaa hagam taatu nama guddaa gootee bultu nama hundaa gootas ta'e nama beekamaa nama loltus taate beekamaa nama miitus taate hamaa singabbaru namni nama akka bofaa nyaattu biyyoo na adamsus gootus kiyyoo herreen keetis ta'u jabaa siin sodaadhu waaqan qabaa dhedheeratu akka gaaraa sodaatamtu akka qaraa beeftuu taate nama guddu humna keetiin nama hubdu siif sobu kan koo haqa kanan beeku guddaan waaqa kanan beeku guddaan waaqa. Wow. Kana laatu gaara bidaggeeffadha sirrii. Viidiyoo baamee warri kun warri daftiirra jirtan kun viidiyoo Mboko jabaadhu kashtii koo. Galatoomiyatis tolan baay'ee jajjabeessitee jajjabinuma keessatti walitti hidhamee to'arra viidiyoodhaan akka tiiktookii harma banattee too viidiyoodhaan baatu taasisee ulfaadhaa jiraadhaa Oromoon kun akkanuma tokko ta'e namatti tola. Haamilee illee walitti tola. Jiraadhaa galatoomaa sooretti atis guyyaadhaa qabdeen waliin dadhabaa turtee jiraadhu galatoomii. Jiraadhaa hundi keessanii yeroo mana kana keessanii jirtan. Uummanni Oromoo hundiyyuu haa galatoomu ulfaadhaa. Isinillee guddaa galatooma. Akkas naamusa qabeettii simboo bareedduu taate uummata Oromoo biratti illee baay'ee jaallatamtu taatee jirti. Kanaaf mucaa akkasii nu gumaachuu keessaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaadu. Hayyee ulfaadhaa. Kan daa'ima umurii ishii barumsaa waanuma xiqqoo aartii aadaa saba kanaa akka ishiin hin ganne yeroo muraasa galchina malee waanuma irra ooltuutti fakkaata adeemsi sana miti. Haala kanaanis akka hubattaniin fudhannee simboon yeruma muraasa akkanatti hojjedhu jennee waanuma beeknutti agarsiifnaa ishii wanni agarsiifnu hin qabnu ishiin iyyuu hin beekti. Taanuma yeroo muraasa fayyadamti malee waanuma tiiktook irra ooltu miti barattuu kutaa 7 ganaa barumsanis waa guddaati ishii eeggata.
sana waan ta'eefi akkasitti nu hubadhaa jechumaaf. Simbo. Ayye itti fuftaa fi uummata kuma lamatu si daawwataa jira jechuudha. Irra keessa taa'anii si ilaalaa jiru. Nama baay'ee si daawwataa. Uummati kunis si jaallataaf dhufanii yeroo sharra gadaa toltanii simboo jechaa turan koomentii irratti. Uummati baay'ee si jaallata. So itti fufii fi walaloo kee jedhii fi erga walaloo jetteen booda immoo xiqqoo ishee boqonnaa fudhattee itti deebitaa jechuudha. Walaloo kee itti fufii. تفركي ومكياجك صامت؟ ماء ميسلر من غارنيه رقم 1. جزيئات المثل تعمل كالمغناطيس وتزيل المكياج، صفر رواسب دون تحسس. mata duree walaloo qubee Yooni afaan oromoo wareegamaan argame hayyootaaf goototatu lafee isaaniin ijaare sidaan isaa lafeedha dhiigaan barreeffame tokko tokkoon qubee akka hiikne afaan abbaa gadaa bu'uura waan hundaa baabarree barreessinu bu'aa haayilee fidaa caccaba lafee hayyoota har'a nuuf carraa guddaa daadirree gonnetti dhume dilbii ta'een hundaa eenyummaa oromtichaa ibsituu seenaaf aadaa faaggaa sagalee oromoo falmataan ittiin boonu gaagaraa nu geessi har'aa waan feene yoo sin goonu. Sorry, screenshot godhi argin. Oromoo dhugaa rabbiin jiraadha. Thank you. Dhugaa jecha siniin qabnu Oromiyaa hunda keessan qawwee warri asirratti mucattii kana gammachiisaa jirtanii guddaa goonee galatooma ulfaadhaa siniin jechuu barbaanna. Kanuma akka kanaa ishee qofa osoo hin taane kan akka ishee jiru taanaan nuti uummata Oromoof baasuu uummata Oromoof beeksisuuf gara fuulduraatti qophii waan taaneef jirtu taanaan koottaa gara keenya siniin jechuu barbaanna. Qawween warroota giiftii laatan Oromummaa kennitan bobaati kaastanii hundi keessan galatooma dhugaa rabbi. Hundi keessan. Oloo godhaa. Isin jaalladha. Maqaan koo Simboonee Simboo Wabii doon ta'in Simboonee Angaasaa fi Wabiin obboleettii biyya ishee xiqqoo yoo argitan ta'e. Anchi Angaasa. Sorry, isin darbata waan ta'eef hin turin deebii sorry hin darbataa fi mata hin turin. Screenshot godhi mergi. Maal godhu sitti fakkaata? Ani barreessee. Gara WhatsAppitti si ergeera. Siif erguu suni. Barreeffadhee dubbisuu nan danda'a wayi idiitii keessaanii Simboo abbaa Simboo keessaanii lakkoofsa keessan naa ergaa naafis karaa tiiktookii kana. Na ergameera yoon yoo barbaadde siin ergama. Amma akan baasnee lakkoofsa argee jiree sooree bira jira waan ta'eef sooree sitti sooree irraa fudhadhe. Okay. Sorry, takkanatti kaza mucaan itti hafuufu giiftaroon nama dhufanii jiru waan ta'eef buushiin ledii godhama. Akkaawuntii takkanatti. Qo'eeshi sitti nima kuma tokko sitti sadii. Takkaan miti qabadhaan. Aayini natti. Kuma tokko 43. Kuma tokko 43. 11 18. Qabadhaa gaayisinis. 11 18. 73. 70. Maqaan eenyudha? Angaasaa Onnataa. Angaasaa Onnataa. Eeggamanuma wanta jechuu barbaadu gaafa haasofnu taratara haasofnu maaliif sagaleen goda raanjee qabaanna ta'ee fi yeroo abbaan tokko haasa'u abbaan tokko interraaptiin godhina yeroo inni fixuu itti fufaa. Angaasaa Onnataatii akkaawuntiin isaaniitti akkaasiniifan dubbisaa sana booda mucaan irraa gaddi warri barbaadan akkaawuntii isaanii fudhatanii waan baankii kamidha? Nigdi baankiidha akkuma tokkoon kamti abbaa Simboodha. Nigdi baankiidha. Ayyee nigdi baankiidha isiniin dubbisa takkaa dhaggeeffannaa. Kuma tokko warri lakkoofsa jalatti barreessaa ta'an amma qabannaa lakkoofsan isiniif jedhu kan qabannaa takkaa ishee. Kuma tokko 43
11 18 torbatam sadi angasa onnata commercial bank of Ethiopia da warri dandeessan kan irratti gashaa awwaashii qabdaa warra jettanii isin ergina keessaan sooranii namni itti fudhatu mucaan garuu amma tiiftaroonni dhufanii sooba jiranii fi ragada ishee agarsiistu itti fayyadamtu yeroo isheetti kanaan jedhanii okay? Yeah. Sorry.